Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7:00 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiiloo heerzii 17,850 isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimookiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Shamaa harka fuune dhaggeeffattoota keenya jaallatamu harri guyyaan hagayya 28 bara 2016 qophiilee keenya guyyaa irraas qabannee isiniif dhiyaanneerraa keessummeessuun kan sin faana turu hanxiiqii dhugaasaati. Aanaalee godina Harargee Bahaa keessatti manneen uummataa fi waldaaleen amantaa humnoota badii mootummaa koloneeffataa wayyaanee bobbaaseen barbadaa'aa jiraachuu kan jedhu mataa oduu keenya guyyaa har'aa keessaa isa yoo ta'a dhaggeeffattoota keenya ashamaa. Oduu keenya guyyaa har'aan kan isin faana turu an Odaa Sabaati. Qophiin addaa dhimma hidhaaf dararaa Oromiyaa keessaa irratti xiyyeeffatuu fi dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas qaamuma sagantaa keenya guyyaa har'aa ta'a. Amma gara bal'ina oduu keenya dhaga'utti waliin haa ceenu. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee karoora sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti raawwachuu baafate bal'inaan hojiitti hiikaa jiraachuun akkuma beekamu dhiyeenya kanas gocha manneen uummataa fi waldaalee amantaa barbadeessuu Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan loltootni koloneeffataa wayyaanee godina Harargee Lixaa keessa bobbaafamanii jiran guyyaa gaafa hagayya 27 bara 2016 aanaa masalaa araddaa waltaasis keessatti manneen uummataa ibiddaan barbadeessuu fi waldoota amantaa musliimaa magaalicha keessatti argamu irrattis gocha wal fakkaataa raawwachuu odeeffannoo gama sirraa arganneen beekuun danda'ameera. Bal'ina gabaasa kanaaf xiiqii dhugaasaa. Erga mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu eegalees godina Harargee Lixaa aanaa masalaa keessatti uummanni Oromoo haraddaalee aanichaa hoggayyuu baatiiwwan 9 darban kanaaf walitti fufiinsaan mormii jabaa gaggeessaa turuun isaanii akkuma yaadatamu mootummaan koloneeffataa wayyaanes uummata Oromoo aanaa masalaa cabsuuf loltoota danuutti bobbaasuun uummata Oromoo dararaa tureera. Torbee kanas loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee aanaa masalaa keessa qubatanii jiran uummata Oromoo aanaa masalaa araddaa waltaasisii fi abbaa hamaanitti duuluun masgiida gubuu fi lubbuu ilmaan Oromoos dhabamsiisaa jiraatu dhageenye jiraattota bilbilaan dubbifne. Jiraataan aanaa masalaa haala kanarraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne tokkos guyyoottan 3 darban kana loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee aanaa masalaa araddaa waltaasis keessatti masgiida marsuun uummata masgiidatti baqate qabuuf carraaqaa akka turan dhumarrattis kaleessa hagayya 27 bara 2016tti masgiidatti abidda qabsiisuun gubuu fi aanaadhuma masalaa araddaa abbaamaan keessattis algadda yookaan dheengadda loltoonni wayyaanee uummata irratti dhukaasa bananiin namoonni 4 wareegamuu akkasitti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti immoo dubbii isaanii eegalan. Arraan tanaalli alaama tudaana magaalaa kanarraa araddaa waltaasise. Sababni uummanni beektaa warra shari'aati gibiran kafalluu sababa jedhanii fi rakkoo tana fidan jecha gibira kafaluu dinnaan. Tana dura gibiran kafallu jedhanii beektaa uummanni didanii masgiida keessatti ammaan tana masgiida guyyaa 3 mokkana marsanii turan beektaa. Waraanatu marsaa? Waraanatu marsaa. Waraana milishaa saniif milishaa Harargee Bahaatii dhufee fi
makkalaatiyaatu marsa meeshaa gurguddaa fe'atanii dhufanii. Maali masgiida immoo maali kan isaan marsan sanoo sababa maal godhatanii marsu laata? Isaan kan achi keessa qabne isaan to'annaa jala wajjinaa masgiida marsanii tattaa'aa oolan. Uummatatu masgiidatti baqatee? Uummanni duraanis masgiida ifiif ijaaratanii uummanni shanii masgiida ifiif ijaaran san keessa tattaa'u jiran isaan. Ayyee. Kanaacha waraanni marsee guyyaa sadi moo kana marsanii ta'anii masgiida irraa fagaatanii beektaa? Isaan masgiida keessa jiran janii tattaa'anii uummanni gizee tana masgiida keessaa baqatee hin agarre. Amma iddoo gizee masgiida dhaqanii ilaalan waa takka masgiidni duwwaadha. Ganama kana masgiida itti qabsiisanii ibiddaan gubanii waa takka barbadeegan jechuudha. Waraanatu itti qabsiisa? Waraanatu itti qabsiisee maas ibiddaan gubee waa takka taphaala godhee amma. Kaleessa hagayya 27 bara 2016ttis manni qotee bulaa Anwaar jedhamu tokko loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaaneen gubachuu kan nutti himan jiraataan Aanaa Masalaa haala bakka irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun sababni manni Anwaar gubateefis isatu barnoota dalgaa uummatatti fiduun uummanni akka mootummaaf gibira hin kaffalle godhe jechuun loltoonni mootummaa kunuunfataa wayyaanee isa barbaadanii erga dhabanii booda mana isaatti abidda kan qabsiisan ta'uu fi dhimmichis dhimma amantaan waliin qabannee fi sababa uummanni Oromoo Aanaa Masalaa Araddaa Waltaassii fi Jannataa keessa jiran mootummaaf gibira baasuu dideef dhimmicha dhimma amantiin walitti qabsiisanii uummata Oromoo Aanichaa irratti haloo ba'uuf akka godhames haala kanaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf ibsuun dubbii isaanii golaban. Godina Harargee Lixaatti jiraataan Aanaa Masalaa haala bakka irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun. Mana qotee bulaa tokko Anwaar tokko ibiddaan guban irraan tana guyyaa irraan tana. Maal Anwaarin immoo maal godheedhaniiti sababa maalii wal qabsiisaniiti kan isaan mana isaa abiddatti qabsiisan? Sababa amantii hin taane siitu qindeessee uummanni akka gibiran kafalle uummata karaa dogoggoratti dhiibaa jiraa janiifi isa barbaadanii inni jalaa bannaan mana isaatii fi masgiida hunda guban guyyaa irraan tana. Amma ji'a keessaa baanii mana barbadeessan mana isaati inni badee jira mana isaa guban ijoolleen humaan taane jechuudha. Ollaatti baqatan ka Oromootti baqatan? Oromootti baqatanii inni waraana jalaa bee akkan seenne ijoolleen Oromootti baqatte akkasitti mana isaa hunda barbadeessan guyyaa irraa jechuudha. Rasaasas immoo dhukaasaa oolanii namootni rasaasaan dhukaasaniin du'anis immoo jiru jechuu odeeffanne inni kunoo attam laata? Araddaa abbaa amaan keessatti nama afur moo kana dhawanii ni jira. Araddaa abbaa amaan keessa Aanaa Masalaa kana araddaa abbaa amaan. Yoom kun immoo? Kun amma algadda ka dhawame. Algadda ganama bariisaa achitti nama afur moo kana dhawan isaan araddaa abbaa amaan keessattis waama amantaa gajjoo qabatee jechuu kanas. Amantaa kana maaliif amantaa kanaan sababeeffatanii uummata fixuu barbaadu warri kun? Amantaan kun waan amma dhufee miti amantaa duraan jiru. Sababa gibiran kafallu isaan jajjaanii dubbatanii jecha uummata waan akka hiraarsaa fi gararaa jiran malee waan akka wanni isaan godhan hin jirtu. Amma odeeffannoo har'a qabdaniin Aanaa Masalaa Araddaa adda addaa keessa waraanni faca'ee jira moo kan inni irra guddaa irra buufatee jiru araddaadhuma waltaatii? Ammaan kana araddaa abbaa amaan ni jira waltaatii keessa waraana hagan qabne jira waraana akka gartee dirree waraanaa fakkaatee jira guyyaa irraan tanaatu waraana keessa jiru bara. Amma waraana kana kan akka kanatti uummatatti bobbaasee akkasitti uummata ficcisiisaa jiru kun bulchitoota aanaa kaabinoota warra kanatu harka keessaa qaba moo attamitti akka kanatti uummata keessa yaa'anii akkasitti uummata iraarsan warri kun? Kaabinoonni fi bulchoonni aanaa kun isa keessaa qaban jechuudha. Godina irraa yaamee uummata. Waraana gaa? Waraana. Oduu keenya birootiin Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti tarkaanfiin ergamtootaa fi basaastota mootummaa koloneeffataa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti daba raawwatan irratti uummataan fudhatamu jabinaan itti fufee jiraachuun yoo beekamu. Dheengadda gaafa hagayya 26 bara 2016 godina Arsii Lixaa keessatti qabeenyiif manni itti aanaa bulchaaf nageenya aanaa Dodolaa uummataan barbadaa'uu fi godina Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiichee keessattis haaluma wal fakkaatuun jimaata dheengaddaa halkan tarkaanfiin manaa fi qabeenya damee nageenyaa magaalichaa kan ta'e maqaan Taaddasaa Mokonnan kan jedhamu irratti gootota Oromoo magaalichaan fudhatamu odeeffannoo maddeen keenya irraa arganneen beekuun danda'ameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oduu keenya dhumaatiin godina Harargee Bahaa aanaa Haramayaa keessaa loltoota murni wayyaanee bobbaaseen gara mana hidhaatti darbatamaa kan turan ilmaan Oromoo hedduun dararaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhaga'ame. Akka odeeffannoon arganne mul'isutti hidhamtoota dararaa hamaan irra gahaa jiru keessaa gariin daa'imman waggaa 9 hanga 12 gidduu jiranii fi harmooliinis akka keessatti argamanidha. Bal'ina isaa qophii keenya addaa keessatti qabannee isinitti deebinaa. Oduun keenya ammaaf qabnus haga kana ture.
ijoollee biyya keenyaa yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Eessatti beekti lukkuun bakka joobirri ooluun bakka joobirri ooluun eessatti beekti gadeen bakka dhiirritti ooluun bakka dhiirritti ooluun fayyisaa fayyaa namaa wallaanee madaa namaa wallaanee madaa namaa lubbuu du'an oolanii seenaa ofii tafanii seenaa ofii tafanii. Shufeerichi maal godhi xayyaaraa qilleensa tolkaachisa xayyaaraa qilleensa tolkaachisa injifannoon galuuboo baraadhaa qimimmaan si boonchisa baraadhaa qimimmaan si boonchisa fayyisaan fayyisuma kamiila lamaa narigee qabu kamiila lamaa narigee qabu dhabeessa lubbuu lamaa kangoora dhiyyaa'ee laphee qabu kangoora dhiyyaa'ee laphee qabu. Erga hiriirri mormii guddichi mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu gaafa hagayya 6 bara 2016 adeemsifame as guutummaa Oromiyaa keessatti hidhaa fi dararaan hidhattoota koloneeffataa wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwatamu daran jabaatee jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan godina Hararge Bahaa aanaa Haromaayaa keessatti dararaan kun daran jabaachuun haadholiin daa'imman irraa qabamanii gara mana hidhaatti darbatamuu fi daa'imman waggaa 9 hanga waggaa 12 gidduu jiranis bal'inaan mana hidhaa kana keessatti dararamaa akka jiranidha. Haala kana irratti xiiqiin dhugaasaa jiraata magaalaa Haromaayaa tokko bilbilaan dubbisee jira. Amma isatu isiniif dhiyaata. Jiraataan magaalaa Haromaayaa kunis akkas jechuun eegalu. Eega hiriirri guddaan hagayya gaggeeffame booda dararaan hawaasa irratti uummata Oromoo irratti qabamaa jiru hedduu guddaadha. Amma ijoollee hedduutu hidhamaa jira. Ijoollee hidhaman keessaa ijoolleen cinaan ba'anii jiranii amma Muwaazee Abdii Jabbaar Abbaas Alii Jaaniini mucaan umriin isaa hidhaafillee malu waggaa 12 garuu isaan ammoo akka yakka nama hojjetee tokkotti mucaa daa'ima sana karaarraa qabanii gara mana hidhaatti mucaa ji'a guyyaa 21 fidanii mucaan ba'ee jechuudha dhiyoo tana. Kanaaf ijoollee hedduu qabamee achitti illee hafanii akka jiran odeeffannoo qabnaa jechuudha. Abbaas magaalaa Haramaayaati moo achuma Araddaa aanaa Haramaayaa jalaa hidhame? Mucaan aanaa Haramaayaa Araddaa Duwwaa 3 baatee jaaniini achirraa kan qabanii ta'uu danda'a mucaa. Achirraa qabanii hidhanii jechuudha. Eessa bakki itti hidhamaa ture laata eessatti hidhan? Magaalaa Haramaayaa xaabiyaatti hidhamanii achirraa bultii 21 erga turan booda ijoollee ofirraa gadi dhiisanii jechuudha. Mucaa daa'ima waggaa 12 jechuudha. Ijoolleen daa'imni waggaa 12 fi waggaa 13, 11 hanga 10 illee hedduu jira. Garuu isaan keessaa ijoolleen gadi dhiifamte ijoollee lama. Ijoollee lamaan keessaa tokko Muwaazee Abdii Jabbaari, mucaan tokko immoo Araddaa Daamotaati. Garuu ijoolleen baay'een akka xaabiyaatti argamtu ijoolleen maqaa keenya ofuufuu beenu achitti akka haftee beenee jira jechuudha nuti. Sababa sanaan wal qabatee maatiin ijoollees kan hidhaman jiruu jedhani eenyu faadha laata maatiin ijoollee xixiqqoo hidhamanii kun? Maatiin ijoollee hidhamtee kana keessaa fakkeenyaaf amma mucaan Abdii Jabbaar Abbaas Alii Kajaamu kun marsaa lamaaf nama bultii horatee ijoollee ilmaan 8 ijoollee ilmaan 8 kana jiraachisa. Qonnaan bulaadha, nama nagayaati, hawaasa keessatti jaalatama. Gurbaan kun oromummaa isaatiin yakkamee yeroo jalqabaatiif ji'a 1 fi bultii 15 ol hidhamee erga ba'ee booda hiriira guddicha hagayya 6 gaggeeffame kanarratti halkan sa'aatii 9 irratti dhufanii qabanii gara mana hidhaatti buusanii jechuudha. Erga mucaan isaa ba'ee booda abbaa Muwaazee jechuudha. Abbaa Muwaazee Abdii Jabbaar Abbaas Alii jechuudha. Halkan sa'aatii 9 walakkaatti dhufanii mana itti dho'anii dirqitti banjisanii qabanii kutanii jechuudha. Halkan ukkaamsanii. Eessa amma isaan Haramaayaa Araddaa kamirraa qabaman bakki isaan itti hidhamanii jiran waan beekama laata?
Eeyyeen beekama iddoon isaan irraa qaban Araddaa baatee kiloomeetira 5 fagaatti magaalaa Haramayaa irraa balbala yuunivarsiitii biraa jechuun baate. Kanaaf achi ganda qaxanaa shan kajaamu irraa kan galgala halkan sa'a 9 cinatti kan dhufanii ukkaamsanii qabanii iddoon isallee itti geessan manniidhaa magaalaa Haramayaa guutamee namni taa'uu miti dhaabbii naannoo manniidhaa waan guutameef gara addeelleetti dabarsanii jiran addeellee jiran amma iddoo waraanaa jechuun addeellee. Mee kanumaan wal qabatee mana hidhaa yookaan immoo naannoo kaambii waraanaa Addeellee fi gaara Dhangaggoo irratti Oromoonni danuutu hidhamee jira jedhama. Ammam ta'u laata namoonni achitti hidhamanii jiran kun itti dabalees immoo magaalaa Haramayaa fi Haanaa Haramayaa jalaati Oromoonni qabamanii hidhaman waan beekamu jira laata lakkoofsi isaanii? Hin beekamaa amma lakkoofsi isaanii kan Addeellee jiran. Kan ammoo ji'a kana hagayya hiriira guddicha Oromiyaa gaggeeffame kana asitti kan uummanni qabaman gara 3,000 olitti lakkaa'ama manniidhaa Addeellee warri jiran jechuudha. Amma yeroo ammaa kana warri qabamanii jiran duuchamaan qabamanii. Gara aanaa Haramaatti gudeefnu ammoo aanaa Haramaa baate keessaa Araddaa Duwwaa 3 keessaa warri qabaman maqaa isaaniitti himuun hin danda'a. Tokkoffaa Abdul Jabbar Abbas Ali, lammaffaa Abdi Muhammad Abdullahi, sadaffaan takka dubartiidha Habiba Abdul Salam Jaanii, afuraffaan ammoo Saladdiin Haaji Jaaniin hoteela qaba halkan qabanii jechuudha. Amma ijoollee lamaa jira Maammaa Abdoo Jaaniini inni kaanis Ibsaa Mahammad Qaasim Jaaniin jara kanaa qabamee jechuudha hanga nama jahaatti warra amma qabame. Warri kun egaa Araddaa baatee irraa qabamanii jechuudha. Mee eenyu jette ka dubartiin keessa jirteettu maqaan isaanii eenyu jette maatii qabanii ijoollee qabanii eessatti immoo hidhamanii jiru laata? Maatii qabanii sirriidha maatiin qabanii ijoollee 6 qabdi halkan dallaa namaatti cabsanii kan seenanii isii fuudhan jechuudha halkan sa'a 9tti isiin dubartiidha ilmaan 6 qabdi ilmaan kana guddifti garuu gaafa hiriira guddichaa ni ililbee dubartoota kana waan jetteef ka isiitu jedhee wajaaniiti waan hin taane irratti oofanii kana qabanii jiranii jechuudha. Amma eessatti hidhamanii jiru? Isiin tuni bakka itti hidhamtee jirtu Addeelleetti hidhaman ammoo warri arfan asirraa qabaman kun Addeelleetti hidhaman bakka waraanaatti Addeelleetti hidhamanii jiranii garuu ilmaan isii kun bakka nam duraan isiitu hojjetee jiraachisa ture amma garuu karaatti ba'anii jiranii waan gargaarsallee akkasitti argatanillee hin qabanii ijoolleen isaanii 3 dubartiidha. Kanaaf uummatuma keessa deemanii immoo ollaa fa'aa dhaqanii waan nyaatan malee amma waan akka bakka hongeen isaan dhahee fa'aa fakkaata amma karaarra ba'anii fa'aa kadhachuu kana fa'aa waan jalqabuun fa'aa fakkaata amma yoo uummanummaan keenya yoo gargaarsa fa'aa yoo ganaa fuulduraaf yoo godhe malee hanga ammaatti ijoolleen harka namaa keessa kuftee jirti jechuudha amma. Kanaaf haala yaaddeessaa keessa jiran jechuun maatiin ijoollee kana. Ayyiga kabiraan kan magaalaa Haramayaa irraa lakkoofsi isaanii danuu ta'uu danda'a maqaa isaanii waamtee fixuu hin dandeessu. Dubartoonni keessa jiru kan magaalaa Haramayaa irraa qabaman garuu walumaa galatti immoo lakkoofsi isaanii hagam ta'a laata? Lakkoofsi isaanii waliigala magaalaa Haramayaa irraa waliin qabaman hanga 800 olitti kan tilmaamamu nuti ammoo qabataman hanga 800tti qabna. Maniidhaa guutamee hedduu gara Addeelleetti dabarsanii kaanis gara Hararitti dabarsanii kaanis manuma adda addaa keessa fa'aa kaa'anii fa'aa jiran. Halkan fa'aa walitti qabanii gadi ba'aa buusan. Amma nama barbaadan akka barbaadanitti keessaa baasanii akka barbaadanitti toorshiin godhanii hin caccabsanii hin darbanii tokkeeta fa'aa uddukaanii haalli jiru haala badaa keessa jiran jechuun manni keenya amma. Kan magaalaa Haramayaa irraa qabaman kana keessa harmootiin keessa jiru laata shamarranoo? Shamarran baay'ee keessa jiran shamarran hanga nama baay'eedha shamarran hedduu keessa jiran hedduu haala gaaf isaan qaban sanu makiinaa keessaa fa'aa warra
daldalaa deemanfaa hedduu dubartoota hedduu qabanii akka maneeraa jiran beeknaa jechuudha. Egaa guyyoota sadan kana haalli magaalaa Haramaayaa keessa jiru dhiibbaan uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru maal fakkaata? Guyyaa sadan kana uummanni Oromoo akkuma beekamutti guyyaa gaddaati. Gaddi guyyaa sadeenii labsiin har'a xumurama. Namuu gaddumarra jira. Halkan nam tokko mana bulu. Namuu gaara keessa bula. Namuu baqatee gaararra bula. Namni mana bulu hin jiru. Maaliif halkan isaan halkan bobba'aniiti nama barbaadan san halkan qabanii waan hidhaniif uummanni keenya immoo halkan fihee gaararra bulaa jechuun mukarra qorra keessa. Ayyeegaa godina Harargee ba'aa hana Haramaayaa magaalaa Haramaayaa irraa haala uummanni Oromoo bakkasii keessa jiru karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoof waan ibsiteef guddoon si galatoomfadhaa horii bulii. Isinis biraadaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya ammas itti fufa. Qophii keenya itti aanuu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf gara odaa sabaatti haa ceenu. Sabni Oromoo saba guddaa, saba bal'aa, saba beekaa fi uumamaaf saba qabeessa ta'utti dabalataan saba sirna bulmaataa mirga walqixxummaa ilmaan namaa kabachiisu kan mataa isaa qabuu fi lubbu qabeeyyii fi dhabeeyyii hundaaf akkaataa gita isaaniitti kunuunsa barbaachisaa taasisuuf ta'u seenaan sirna bulmaata saba Oromoo irratti barreeffamanii fi afoolaan daddarbaa har'a ga'an dhugaa kan ba'anidha. Miidhaginni aadaa, duudhaa, safuu fi bulchiisni sirna walqixxummaa saba Oromoo qaroomina ilmaan kuush keessaa tokko ta'ee mul'achaa jiruu fi sirna bulchiinsa gaarii addunyaatiifis gumaacha olaanaa taasise kana kan sabni Oromoo horate xiinxala yaadaa yeroo gabaabaaf taasiseen osoo hin taane muuxannoo jiruuf jireenyaa sabichi jaarraa hedduu keessatti horateen kan fooyya'aaf qaroomaa dhufe irraa yeroo ta'u qabxiin bu'uuraa sirna kanaa inni guddaanis ijaarsa hawaasummaa jabaa ta'ee fi walitti dhufeenya Oromummaa hunda qabeessa ta'een ijaaramuu irraa akka ta'e seenaa sirna bulmaataa saba Oromoo fi jiruuf jireenya sabichaa irraa dhugoonfachuun kan nama dhibu miti. Gumaacha sabni Oromoo ofirra darbuun addunyaaf taasise keessaa isa tokko kan ta'e sirna gadaa yoo fakkeenya fudhanne sirnichi sirna ittiin bulmaataa dimokiraatawaa addunyaaf fakkeenya ta'e keessaa isa hangafaa yeroo ta'u sirna bulmaataa doofummaa addunyaan keessa turte kan hireen jireenya saba biyya tokkoo cufti nama tokkoon murtaa'u hambisuun gara sirna sabni tokko waa'ee jireenya isaa walii galteen murteessuu fi seera ittiin bulee wal bulchus ofii wixineeffatutti akka jijjiiramu sirna gumaacha olaanaa gumaate ta'uun dhugaa addunyaa irratti fudhatama argachaa jirudha. Sirni kun bulchiinsa irratti dabalatee kan siyaasni, dinagdee fi hawaasummaan sabaa haala gaariin keessatti dhugoomu yeroo ta'u kunis kan nageenyaaf badhaadhinni hawaasaa akkasumas kan biyyaa bifa itti fufiinsa qabuun keessatti dhugoomu kan daandii ittiin wallaalaan beekaa irraa baratuu fi beekaanis wallaalaa barsiisu uumu walumaa galatti kan sabni waliigalteen waa'ee dhimma jireenyaa, qabeenyaa, bulmaataa fi waa'ee dhimma biyya ofii irratti ofiin akka murteeffatu taasisu ta'uun beekamaadha. Sabni Oromoos yeroo sirna dinqisiisaa kanaan bulee wal bulchaa turetti garaagarummaa yaadaa fi fedhii waliif kabajee dhimma waloo irratti ammoo sagalee caalmaan murteessuun wal dhaggeeffatee hangafaaf qixxisummaanis waliif abboomamee jireenya qananii jiraachaa turee fi diina haqa isaatti darbuu yaalus sodaa tokko malee ofirraa rukutuun ofirra darbee gaanfa Afrikaa kana keessatti tasgabbii barbaachisaa buusuu danda'a kan ture ta'uu seenaaleen bulchiinsa gadaa jaarraa 17ffaa fi 18ffaa irratti hundaa'uun barreeffaman hedduun ragaa guutuu kan dhiyeessanidha. Haa ta'u malee gurmuun koloneeffattoota Habashaa gargaarsa meeshaa mootummoota Awurooppaa irraa argataniin saba seenaa gootummaa akkasii qabu koloneeffachuun qabeenya isaa saamanii sirna isaa balleessanii aadaa fi duudhaa isaa haquu fi biyya isaas dhuunfachuun seenaa haaraa galmeessuuf barreessuu akka eegalan ni yaadatama. Baroota kana keessattis sabni Oromoo mirga isaa hunda mulqamuun akka bareetti buluu dadhabee akka baraatti buluuf dirqame
waan beeku wallaalchifame kan hin beekne dhaalsifame aadaa wal dhageettiif rakkoo uumuu irratti marii haqaa qalbii tokkummaa oromummaan taasisee hiikuu dagachiifamuun ilaalcha gosaa kutaaf amantaan akka wal irratti duulu taasifame akkasumas tokkummaan isaa guutummaan guututti dhabamsiifamuun wal wallaalchifame firaaf diina isaas akka adda hin baafanne taasifame. Dimshaashumatti rakkoon dhimma walii irratti waliin dhaabachuu fi egeree ofii irratti furmaata waarawaa waliin soquu dadhabuu saba Oromoo gidduutti uumamaa turee fi har'as mul'atu godaannisa sirna kolonii Habashootaa ta'uu fi hojii manaa jaarraa tokko oliif koloneeffattootni Habashaa saba Oromoo irratti karaa kallattiif alkallattii ta'een hojjechaa turan irraa kan dhufe ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Egaa asirratti qabxiin ijoo hubatamuu qabu inni guddaan tokko afaan faajjii ilmaan Oromoo gidduutti adawwiin uumu hir'isuuf, lama gargar fageenya addaddummaa ilaalcha yaadaa waa'ee egeree saba Oromoo fi Oromiyaa irratti ilmaan Oromoo qaban har'aa dhiphisuuf, sadii hanqina hirmaannaa ilmaan Oromoo gumiif dhaabbilee dhimma Oromoo hojjetan garaa garaa keessatti argamu dhiphisuuf, walumaa galatti bara dheeraa kan weellifameef akkasumas qabsoo isa hangafaa kan ta'e saba Oromoo gama hundaan humneessuuf gargaarsa ragaa warreen bu'aa mataa isaaniif malee haqa ilmaan namaaf dantaa hin qabne eeggachuun osoo hin taane qarooma dilbii kan abbootiin keenya muuxannoo jiruuf jireenyaa bara dheeraa keessatti horataniin kalaqan ijaarsa sirna gadaa irraa barnoota argachuu fi barbaachisummaa isaas qalbeeffachuun furmaata hangafaati. Kunis ijaarsa hawaasummaa jabaa ta'ee fi Oromummaa irratti hundaa'e bakka jireenya ofii hundatti saffisaan dagaagsuuf babal'isuu yeroo ta'u, innis dirqama akka dhuunfaatti ilmaan Oromoo irraa eegamu akka ta'e dhugoonfachuudha. Yaa ilmaan Oromoo, mirga waan feetetti amanuu, qabeenya kee irratti abbaa ta'uu, biyya kee irratti murteessuu fi mirga haala jiruuf jireenya keetii irratti ofiin murteeffachuu danda'uu kan mulqamte jalqaba gaafa akka Oromummaatti kolonii Habashootaan cabde ta'uu hin dagatin. Kanneen si fakkaachuun dantaa keef kan dubbatan fakkaatanii obboleessa kee Oromoo irratti akkatti duultuu daboo si waammatan har'aas warra haqni kee kaleessaa harka isaanii keessa jiruu fi akkasumas kanneen biyya kee irraa si ari'achaaf si beelessaa qabeenya keettis abbaa ta'uun waggaa dheeraaf jiraachuuf karoorfatan ta'uu hin irraanfatin. Tokkummaan humna waa hundaa ta'us seenaa sirna gadaa abbootiin kee ofirra darbuun nageenya gaanfa Afrikaa ittiin dhugoomsaa turan irraa dhugoonfadhu. Kanaafis bu'uura waa hundaa kan ta'e ijaarsa hawaasummaa Oromummaa irratti hundaa'e diriirsuu fi aadaa wal dhageettii ilaaf ilaamee akkasumas bu'aa waloo irratti xiyyeeffachuu kan sabni Oromoo jaarraa darban keessa qabaachaa ture har'as irra deebi'anii dagaagsuun akka ta'e of amansiisi, wal barsiisi, waliif dhugoomsi. Oromoonni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.